السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. بلتني جرت نقبض فيا نقام بلتني مدي لما نقابله كان نقان نوش نقان نوش رب نقان وقول أمتو رب نراقبو جراد دا فيا تامري ليردا نقا بلتني متيري si akkana jechuun maali jedhan hin beekne aada silaa seera qaba jedhanii akkana jechuuni manguddoon oromoodhaan beektee mee nuuf hima seera waan hin beekneef sin gaafa hin dhageenye akkana jechuun isa seera qabdi jedhanii akkana jechuun seera qabdi jedhanii hunda ishiitu adda jirti jedhanii gaa nuuf hima addaanii baratu wayyee jechuu barbaadeeti. Egaa fayyaataa jiraadha yaadan qabaa yaadan qabullee irratti dubbatuun qabaa dafeetii isin irratti hin dheeressuu dhiifama naa godhaa. Hawaasni keenya jaarma garee warraaqsa sabaa jala jirtan hundi keessan isin galateeffachuun barbaade tokkoffaa lammaffaa yaadaan qabullee ittiin darbaa. Egaa guyyaan kunis guyyaa juma'aatii rabbiin khayriin nu yaaddatu rabbi nagaa nu haa godhu uummata keenya rabbi nagaa godhu hamtu rabbi nurraa qabu qooda jumaa kanattis warra argatu rabbi nu haa godhu oromoo bakka jirutti rabbi nagaa godhu ka hidhame rabbi dhaabaasu ka beela'e rabbi haa quubsu ka dhabe rabbi argachiisu ka dadhabe rabbi haa jabeessu ka hoosate rabbi haa fayyisu. Kanatti aansuudhaan hawaasa garee warraaqsa jala jiru hunda isaatiin galateeffachuu barbaadeeti. Gareen kun eega hundaa'e bara 2016 oromiyaa bahaa jijjigarraa diinni oromoo irratti tarkaanfii fudhatee harka qullaa jijjiga keessaa baaseef dirmachuudhaaf walitti qabame. Innis hedduu haa galatoomu warri gaafsan qindeessee eega sanii ammarraa hirmaataa jirus ni jira. Warri gaafsan irraa ammoo nu keessaa wareegamellee ni jira lubbuun isaanii darbe. Akka Najjaash obboleessa keenya kan Riyaaditti badhee gadaa barakaa wareegame nama garee san keessa hundeesse qooda qabu tokkoffaadha. Rabbiin isa kan jannataa godhu umrii isaaf immoo rabbi haa dheeressuu isa immoo kan jannata rabbi haa godhu ahlii isaa rabbiin sabri haa kennuu fi ilmaa isaadha rabbi haa guddisuu fi jaala keenya kan akka jabaa Oromoo jaalatuu fi Oromoon jaalattu dhabnee rabbiin kan jannata isaa godhu gaa nuyis boru karaa sanumaa warroota hafantu jira akka barreessaa keenya maqaa isaallee yoon siniif himee sinumaan danda'a rabbiin umrii isaa dheeressuu abbaa danagdee keenyallee hedduu kabaja qabnaa fi rabbi isaa dheeressu umriidha. Sheekha keenya Sheekh Abdurrahmaan Umar Muhammad Abduu barreessaa isaanillee galateeffatuun barbaada rabbi nagaa isaa naa godhu rabbi fayyaa isaanii haa kennuu fi ijoollee jajjabduu manguddoota immoo qabnu keessaa obbo Abbaa Abduu abbaa mana citaa jennaanii abbaa mana citaa namni hin beekne hin jiru isallee yookiin Umar Haydaruu rabbi nagaa isaa naa godhu manguddoota jajjaboo abbaa Hasan jennaanii Muhammad Hasan rabbi isaas nagaa haa godhu amma quufaa warreen amma maqaa dha'e kuni warra garee kana keessatti qooda bara meeqaatii ilaa ammaa qooda qabu gumaachaanis hojjechaanis itti wareegamaa jiru jechuu saba isaaniitii fi haa galatoomanii akkuma nan galateeffadhe hawaasillee beekee galateeffatuu qaba. Jabaa ofii abbatu jabeeffata hawaasillee jara kana jabeeffatuu qabanuu jabeessuu qabanii isa jedhuun dhaamsa dabarfadhe tokko. Talammataa manduggoo maqaa dhahuu hin dandeenye hawaasa keessa baay'atanii eega gaafa garee kun hundaa'etii itti jirantu jira isaanillee na galatoomanii lakkaa'iftuu danda'uu dhiifama naa godhaa. Hawaasni garee kana jala jiru Oromiyaa garagaraa keessa jiru hedduutu jira rabbiin isaan haa jiraachisu umrii isaanii dheeraa rabbi haa godhu. Warroonni amma dura hirmaannaa garee kanaattillee tuffataa turan jibbaa turanillee irraa gammadanii ammallee hirmaataa jiran isaanillee haa galatoomanii rabbi nagaa godhu. Warra wal amanee waliin deemu waliin jiraatullee rabbi nu haa godhu galatooma isin galateeffachuun barbaada. Koreenis amaanaa hawaasaa yeroo yeroodhaan hojjettanii ibsitanii fi ummataaf waan kana galmaan ga'uu keessaniif hawaasni isin galateeffatee anillee isiniin galateeffadhaa. Hawaasni immoo gumaacha kana yeroo hunda irratti hirmaachaa jirtan rakkoo fi ijaan agartanii irratti gadi baatanii hirmaachaa jirtaniin hedduu uummata keessan bira dhaabbattan rabbiin khayrii isin bira dhaabbatu isiniin galateeffannaa nuuf galatoomaa nuuf jiraadhaa umrii dheeradhaa qabeenya guddaa rabbi isiniif haa kennu nagaa guddaa rabbi isiniif haa kennu hormaannaa gaarii rabbi isiniif haa kennu oromummaan keessan haa cimu aadaan keessan haa dagaagu bobbaa galli keessan nagaa ta'u fuulli garra keessan ifaa ta'u galli keessan jannataa ta'u rabbi waan kana nurraa qeebalu. Galatooma fayyaa ta'adha. Kanatti aansuudhaan ammoo yaadi biraa jechuu barbaade gareen kun eega hundaa'ee barattoota Oromoon barsiisaa ture barsiifataa ture ilmaan ofii naannoo keenyatti as ergee naannooma keenya jenna eega eenyu naannoo eenyu jennare keenyuma dirqama keenyatti maal gonore jaalannee tun taane naannooma keenyatti ergamanii
osoo achitti baranii diinni irratti tarkaanfii fudhateen gaafa kamiseetti dachanii gosa wallaalan hawaasa nama jala jirutu marii godhee nama 600 ta'uun kijibuun akka jibsiisinaadha garuu kijiba jettina loltanii niin irraanfadhan mate adda saadha yookiin 600 yookiin 700 ummanni suni hawaasa garee kana jala jirutu waan san keessummaa nurraa gashe jechuu galata guddaa qaban Oromoo bal'aa bira koreen kana daladdees hawaasni gumaacha isaanii buusee sedduu galatooma warri gara keenya keessa bahillee ni jira galatooman warri mammaa keessa jirullee ni jira galatooman warri wareegamallee ni jira jaalli keenyas kan biraa kan jannata rabbi isaa godhu alii kan jennuun nu biraa wareegame hiriyaa jaalannu kabajaa koree ta'een wajjin jiraataa ture ni wareegame sallee rabbiin umrii isaa dheeressu yookiin akhiraa deeme ni wareegameen tun hiika qabdiin siyaa dhiifama naa godhaadha eega waan hiika qaban tokko hiika qabu tokko hiikumatti godhani fayyaataa jiraadhaadha qilleessa kanarratti ba waan hin beekneef waan ilmaan qotee bulaati mooyi waan sabaa kanarraa hin gammadeen dubbachaa jira malee waan sabaa kanatu na dubbise malee ilmaan qotee bulaati abbaan oduma chiijii fi toojii fi ohojii naan jeena ergatuutiin biyyaa bahe qonna qotuuf reetisuu malee sin beeku eegaan dhufee reemantissu jira ammaas achumaan jira jechuudha saniifuu barataa miti qubeen beeku maayikii qabadhee bakka argetti dubbadheen beeku dhiifama nuu godhaa sanii jechuu barbaade tawaasi bal'aan kanaafuu maqaa kiyyallee na gaafattan dhiifama immoo guyyaan biraan sinii hima yoo namni na gaafatu jiraate garuu namni beekuun dhabu hundinuu inshaallah rabbi ija sagalee manuu ni beeka garuu Oromoon balallee yoo beeku dhabe suutumaan hima gaafaan koree hunda himee geessise amma immoo yaadii itti aanaan gargaarsa godhamee jiru kana madoo ummanni keenya bara kana madaahee walumaanuu quba qabnaa warri quba hin qabnillee hin jiraatu Oromiyaa guututuun addunyaa mara irra jiru dhagahee quba qaba hamma madaahee sammanam keenya madaa'iniisi kana hunda gargaarree finnee jirra jennee duunga baafne hawaasa keenya bal'atti wani dhaamsatuu barbaadu ani akka nama tokkootti korellee bakka bu'ee wani dhaamsachuu barbaadu warroota wareegamanii rabbiin haa maaru kan jannata rabbi haa godhu warroota madahan rabbi nu haa fayyisu warra madahan hanga tokko gargaarree jirra walumaanuu quba qabnaa viidiyoon dhufe sin harka jira warra hafan ammoo hanga tokko muraasa wama xiqqoo tafe malee xumurarra geenye jirra yoo namni hafe jiraate ganda keessanitti dhokatee jiraate baatirraa kaaftanii ilaa shawaarobii Oromoo madaahee mana jiru yookiin dhokatee jiru gargaarsi bira yoo quba qabaattan baarakallahu fiikum lakkoofsa isaanii aanaa isaan keessa jiran ganda isaan keessa jiran ilma eenyu akaakayyuu eenyu maqaa sadii wajjin akka nuu fuutan kabajaan sin gaafannaa hawaasni bal'aa warri sagalee keenya naga dhaggeeffattan yaada kanarratti akka bahattan jechuu barbaadeeti kara yuutuubiinis kara feesbuukaatiinis kara gareetiinis jechuu barbaadeeti hundarra gadhiisuufan deemaa dhiifama nuu godhaadha kanaafuu wanni kun gargaarree xumurree jirra jennee yoo bira kan tarru taate mul'ate booda komii akka fuunee fi qulqullina koreen garee warraasa kana dalagaa jiru hawaasni isaanilleen amanamoo hawaasa kabajama qabu koreen isaanilleen waan kana amantiif kabajaan jaalalaan qulqullinaan waan deemuu barbaadaniif hawaasni arma jala jirtan wanni kun yoo kan hafu jiraate akka ifa nuu gootanii isa jedhuudha bakka jirutti ilmi abaluu keenya aanaa akkanaa keessa ganda akkanaa dhalata akkanaadha hin gargaaramne garee warraaqsa biraan hin geenye yoo kan jamu taate baarakallahu fiikum ajri qabdanii galata qabdanii asbahatii ilmi abaluun gargaaramne jaati maqaa isaaniitti wajjin nuu fidaadha kan gargaaramee jiraatoo taate viidiyoon nu harka jira rakkoon qabu yoon gargaaramne ta'e gargaaruuf xumuruu qabnaa isa jedhu gama isaa warra wareegamee silaa dandeettii keenya walumaanuu beennaa bira ga'uu yoo dadhabnes rabbitti kadhannaa yoo dandeenye si gargaaraa sun rabbi harka jira jechuu wallahu razzaaq abbaa fedhe razzaqa zul quwwatil matiini akkasi rabbi nagaa nu haa godhu rabba nagaa sin haa godhu hawaasni keenya almaa jala jirtan hundi keessanuu baatirraa kaaftanii walloo keessatti madoo baranaatiin namni hafee yoo jiraate affariis baatee yeroo hunda wareegaas jirti madeessaas jirti ijoollee baatirraa ijoollee dawwerraa ijoollee ardummaa furseerraa ijoollee sadeenirraa ijoollee jiilleerraa hanga wasan qurqur tokko tokkoon ganda maqaa isinii dha'een jira amaanaa rabbii isinirraa haa jiraatu ka feesbuuk irra dhageesses kan garee irra dhageesse kan yuutuub irra dhageesse sagalee kan hunda dhaggeeffadhuuti yaada kanarratti kan nu hirmaattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu eegaa jiraadhaa yuutuub irraa si gadiin dhiisaa sheerii fi laayik akka gootan kabajaan isin gaafanna garee kana
hawaasa arma jala jiru kabajuuf jecha gareen kunis guddatuu qaba, maqaan isaatti guddatuu qaba. Koree qofa osoo hin taane hawaasa wanni waan kana dalage hawaasni kun guddatuu qaba. Hawaasni garee kana jalatti qindaa'ee bara torba guutuu taa'ee hirmaataa jiru, qabeenya isaa uummataaf kennaa jiru kuni guddatuu qaba, kabajamuu qaba, maqaan isaanii qilleensarra ooluu qaba, hojiin isaanii qilleensarra ooluu qaba. Sabinis beekuu qaba, sabii isiniin gammaduu qaba, sabni isiniin boonuu qaba jechuu barbaadeeti. Galanni keessanis bilisummaa ta'u, nageenyi keessanis guddaa ta'u, ilmaan keessanis hormaanaan haa hirmatan, barakaa isiniif haa godhatan. Kan hin qabne rabbiin fuudha nagaa kennuuf, kan qabu rabbiin waliin dammaadammoo godhee haa jiraachisu. Kan areeda qabu areeda rabbi haa dheeressuu fi kan dabbasaa hin qabne rabbi haa magarsuu fi kan qabu immoo rabbiin irratti haa bareechuu. Akkumaan akkas jeetanaa fi isinii tanagaa manguddoon hiika ishiinuuf himtanii fayyaa ta'aa jiraadhaa, galatooma, galanni keessan guddaa haa ta'u. Lakki silaa maqaa kiyyaa isinitti majeen ture dhiifama. Si beekna jira lakki yoo jettanii sinima dandeessanii eeboodaatis yoo jettanii sin dandeessanii nama hedduutuun hoggaa na bira ga'e sagaleen keetii fi hoggaatis wal biratti ilaallesii miti kan jechuu jira. Saniifuu galatooma fayyaa ta'aa jiraadhaa. Oromoon bal'aan duniyaa tana mararra jirtan walloo bira dhaabbachaa turtan, gargaaraa turtan hedduu galatooma fayyaa ta'aa jiraadhaadha. Ummati keenya ammaas gargaaramee bakka hin geenye kan manni irraa buqqa'ees ala jira. Manni irraa gubatee ala jirus ni jira. Kan warri irraa warra eegameen gargaaramees ni jira. San rabbi sitti kadhanna. Rabbiin yarzuqu liman yashaa'u nu razzaqa insha'Allaahi. Gargaarsinis rabbi biraa dhufa. Rabbiin guddaa qaba jechuudha. Waan akkasiiti. Hanga tokko furmaata dhageenye jirra gaahii rabbi kijiba godhuu dhabee warra mana hidhaa kanas rabbi rangaan nu haa gashu. Hidhaa hunda jirtu rabbiin ulaa banu dura. Hidhaa alama tanarra jirtu ummata islaamarra jirtu hunda rabbi ulaa banu. Hurriyaa rabbi haa kennuuf. Oromoo rabbi hurriyaa haa kennuuf. Amiin jaa. Guyyaan Jumaadha rabbiin warra sallii buusu rabbi haa godhu, warra rasuula rabbiitis jaalatu rabbi haa godhu, warra yaaddatus rabbi haa godhu sallallahu alaihi wasallam. Egaa jiraadhaa fayyaa ta'a. Jumaa kanas warra qooda isaa argatu rabbi haa godhu. Oolmeenyi gaarii jennaa, nageenyi dheeraa jennaa, umriinis guddaa jennaa. Jiraadhaan gaagaa fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Guyyaan bira walitti deebinaa. Sheerii fi laayikiin hin raaffatina. Eenu daawwachuus hin raaffatina. Baarakallahu fiikum, jazaakumullahu khairan. Of guddisaa jechuu barbaadeeti.